Baaf lixa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa haleelu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Harargee aanaa mi'eessoo keessatti waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaarra miidhaan dhaqqabu beekseera. Onkoloolessa 2021 waraanni bilisummaa Oromoo Harargee aanaa mi'eessoo araddaa jajjabaa keessatti haleellaa waraana mootummaa sakattaa waboof bobba'ee irratti raawwateen hedduu du'aaf madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo onabaa Oromiyaa keessa sossoo'u yeroo ammaa haala kanaan dura baratame hin beekneen humna jabeeffate tarkaanfii fudhachaa jiraachuunis beekameera. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa ona Nuunnuqumbaatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen ajajaa waraanaa dabalate waraana isatti bobba'e hunda ajjeesuu beeksisee jira. Hooggantoonni fi qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kaampii waraanaa Galaan Jeeruutti dararamaa jiraachuun beekame. Hooggantoonni fi qondaaltonni ABO mana buufata poolisii magaalaa Galaan keessaa baafamanii achi buuteen isaanii dhabamee ture yeroo ammaa kaampii waraanaa Galaan jiraachuu isaanii koreen deeggarsa hidhamtoota siyaasaa lammiilee Oromiyaa beeksise. Hooggantoonni fi qondaaltonni ABO mana kaampii waraanaa Galaan kana keessatti hidhamanii jiran Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa'el Booraan, Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Lammii Beenyaa, Koloneel Gammachuu Ayyaana, Jaal Daawit Abdataa, Jaal Ibsaa Gaaddisaa, Jaal Waaqonoolee, Dr. Gadaa Oljirraa, Jaal Gadaa Gabbisaa, Jaal Battee Urgeessaa, Jaal Gurmuu Ayyaanaa, Jaal Firoomsaa Baqqalaa fi Jaal Araarsoo Raggaasaa fa'aa ta'uunis beekamee jira. Oduma wal fakkaatuun Daani'eel Gammadaa karaa deemaa fi Yoonaas Gammadaa kaampii waraanaa Mugareetti dararamaa jiru jedhame. Baatii lama dura magaalaa Finfinnee keessaa humna tikaaf poolisiidhaan qabamanii achi buuteen isaanii dhabamee kan ture obbo Lamaan Daani'eel Gammadaa fi Yoonaas Gammadaa kaampii waraanaa Mugar jiru warshaa Daangootee biratti hidhamanii dararamaa akka jiran koreen deeggarsa hidhamtoota siyaasa lammiilee Oromiyaa odeeffannoo akka argate ibsee jira.